Iccitii Sammuu Namaa humna atiin fayyadamin jirtu meeshaa super kompiitarii addunyaa kana irra jiru hundii walitti qabamee dandeettii sammuu nama tokkoo qixxaachuu hin danda'u. Sammuun kee odeeffannoo peettaabaaytii 2.5 yookiin viidiyoo sa'aatii miliyoona 3 walqixa kuusuu danda'a. Garuu dhuguma nuti dandeettii sammuu keenyaa dhibbeentaa %10 qofa fayyadamna. Iccitii jiinasii ta'oo maali? Har'a billuu addunyaa irratti meeshaa hunda caalaa xaxamaa uumamaa sammuu namaa ni qoranna. Oduun dandeettiin sammuu keenyaa %10 qofa fayyadamna jedhu baay'ee beekamaadha. Filmiiwwan akka Luusii irratti illee ni mul'ata. Garuu saayinsiin maal jedha? Dhugaan jiru nuti guyyaa guyyaatti guutummaa sammuu keenyaa %100 ni fayyadamna. Yeroo ati dubbattu, yeroo ati deemtu, hamma yeroo ati rafaa jirtuutti sammuun kee guutummaatti hojii irra jira. Garuu dandeettii sammuu keenya optimaayiz gochuu yookiin caalaatti qaruu irratti garaagarummaa qabna. Wanti hunda caalaa nama dhibu sammuun jijjiiramuu isaati. Kana jechuun ni jijjiirama, ni guddata. Kanaan Neuroplasticity'n jenna. Yeroo ati waan haaraa barattu, yeroo meeshaa muuziqaa taphattu yookaan afaan haaraa barattu, niiroonii yookaan seeliiwwan sammuu keetii gidduutti riqichaadhaan ni ijaarama. Ati barachuu yeroo dhiistu riqichisuun ni bada. Kanaafuu sammuun kee irree kee wajjin tokko yoo hojjisiiste ni jabaata, yoo dhiiste ni laafa. Sammuun keenya gama lamatti qoodama. Inni tokkoffaan gama bitaa keeti. Loojikii, herrega, afaan fi yaada sirrii irratti xiyyeeffata. Inni lammaffaan immoo gama mirgaa keeti. Kalaqa yookiin kireetiivitii, fakkii, muuziqaa fi miira yookiin imooshini irratti xiyyeeffata. Garuu namoonni baay'een ani gama bitaa qofaan hojjedha jedhu. Kun dogoggora. Namni jiinesii jedhamu gama lamaan walitti qindeessee fayyadama. Akkamitti sammuu keenya qaruu dandeenya? Sammuu keenya akka super kompiitariitti akka hojjetu gochuuf wantoota 3 gochuu qabna. Inni tokkoffaan hirriba gaarii. Sammuu kee yeroo ati raftu clean up of godha. Xuraawaa guyyaa guyyaa kuufamee of keessaa ni baasa. Inni lammaffaan sochii yookiin exersaayisii. Yeroo ati ispoortii hojjettu dhiigni fi oksijiiniin sammuu kee gahu ni dabala. Inni sadaffaan waan haaraa barachuu. Guyyaa guyyaatti waan haaraa dubbisuu yookiin barachuu hin dhiisin. Sammuun kee kennaa addunyaa kana irratti qabdu isa guddaadha. Inni ati amma ittiin viidiyoo kana ilaalaa jirtu kun dandeettii ati hin beekne baay'ee of keessaa qaba. Ati yoo sammuu kee caalaatti akka qaruuf maal gochaa jirta? Yaada kee nuuf barreessi, viidiyoo kana sheer godhaa, mil'oo addunyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.